Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota raadii fuuddi chaayinaalii baga nagaan dhuftanii gara chaayinaalii kootii horri haarawaa taatanii sabskraayibii godhaa. Yeroo sabskraayibii gootan bilbila lamaan kan jedhu oolii kan jedhu san tuqaadha. Galatoomaadha. Amma viidiyoo haarawaa qabadhee dhufee jira. Viidiyoo haarofni kiyya ciree kennaa baay'ee mi'aawaa akka malee namatti tolu faxiiraa qabadhee dhufee jira. Hamma dhuma viidiyoo nafaana turaadha. Galatooma. Baay'ee mi'aawaadha. Baay'ee namatti tola. Ciree kennaa baay'ee baheessaadha. Ni jaalattan jedhee abdiin qaba. Hamma dhuma nafaana turaadha. Galatooma. Amma irshoo bishaanii fi ashaboo quba fayyadamee amma sirriitti waliin dhaadha. Amma dahakuu isaanii tokkotti naqadha. Amma waliin gaha kanaan xiqqoosii hagarcee waliin gahadha. Amma harka koo dhiqadhee kana keessaa baasa. Harka koo dhiqadhee harka kootiin miiciqa. Faxiiraa baay'ee bareedaa, namni baay'ee ni jaalata. Faxiiraan baay'ee gaariidha. Haphiidha. Lubbuun namallee waan garaagaraa yeroo baay'ee jijjiirree hojjetanne baay'ee bayeessaadha. Baay'ee nama dhiboo yoosuudha. Amma zayitii xiqqoosii akka walitti hin qabanneef nan godhadha. Amma geessee jira. Hamma inni isaanii kana onna haguutuu nan eegaa. Amma laastika kootiin maree kaa'ee yoo inni isaanii kana ol guute lixiin yeroo san immoo nan hojjedha. Akkuma dafee akkanaa bulkaa'uu fi carqii kanaan maree kaayaa. Amma kun akkuma argitan kana isaanii kiyya onnaa guutee sirri bukaa'ee jira. Yeroo bukaa'ee bareeda namaa ta'a. Amma daakuu jala godhadhaa akkana jalaa hin qabanneefi. Amma hamma tolfadhu amma naa tolu kana addaan muradha. Amma addaanni isadhaa sirriitti haganne sirriitti haphii ta'utti sirriitti addaan oofa. Amma addaan oofeeraa sirriitti addaan naa deemee jira. Haphatee jira. Sirri haphii ta'uu qaba. Argitanii amma sirriitti haphatee jira. Yeroo san bareedanuu ta'a. Amma dhadhaa xiqqoo irra dibadha. Amma daakuullee irraan xiqqoo itti godhadha. Amma walitti cabsaa. Amma walitti cabsaa. Yeroo tokko cabsee keessa ammallee dhadhaatti godhadha. ammallee nan cabsaa ammallee dhadhaa itti godhadhaa dhadhaa fi harcee itti godhadhaa akka walitti hin qabanneefi
ammallee harcee xiqqoo irra firfirfadha. amma walitti cabsaa. amma walitti gad deebisee kun amma akka argitan kanatti akka qixxaatetti amma illee na haphisaa ammallee na haphisaa addaan oofaa kanatti suuta jedhe amma madama caadhaan sirritti amma addaan amma akka itti bareeda ta'utti addaan isa sirritti kun akkuma argitan kan amma addaan bareedee bahee jira akka qixxaatetti toleera. hunda akkasitti godhannaa. ammas kun kan lammata kootiiti. amma maxxashaan koo jira zayitii xiqqoo jalan buusaa kun argitanii qixxaan kiyya amma bareeda ta'ee bilchaataa jira. baay'ee mi'aa amma goggogaa isaatii baay'ee bareeda isaatii. zayitii xiqqoo jala godhachuu qabdanii sirritti. amma bilchaatee jira bareeda ta'ee bahee jira dhugaan isiniin jedha sirritti gaarii ta'ee akkatti bareedu. amma argitanii akkatti inni addaan yaa'u baay'ee bareeda isaatii ni jaalattanii baay'ee tokko baay'ee bareeda isaatii. kanaafuu amma ciree keenya nyaachuun aannan illee qopheeffanneerra buna waliin baay'ee bareeda isaatii. argitanii akkatti inni addaan yaa'u baay'ee bareeda dhugaan isiniin jedha ni jaalattanii baay'ee bareeda. yoo jaalattanii viidiyoo kana laayikii godhaadha hiriyoota keessaniif sheerii godhaa sabskraayibii godhaa. viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti naa tura. hundi keessanuu nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu bakka jirtanitti nagaatti naa tura.